Ashamaar kafuuni akkam jirtu oduu yeroo kanaaf qabanne simbiraan geenya oduu faana kasifaana turu an qaxalee keessaniiftudha. Dhimma du'a shamarree Qananii Addunyaa ilaalaa kan jiru manni murtii federaalaa jalqaba ramaddii araadatti dhadhacha beellama yeroo tokkoffaan ganamaarraa galmee ilaaleera. Kutaa dhadhacha galmichaa keessatti ilaalames abbaan seeraa dhadhachichaa osoo hin bahin dura ture maatii fi hiriyoota miidhamtuu fi weellisichaa akkasumas miidiyaaleen hawaasaa fi hirmaattonni biroo kan guutame ta'uun ibsameera. Du'a shamarree Qananii Addunyaa kan shakkame kaadhimaan ishee weellisaan Andu'aalam Gosaa abukaatoo isaa waliin mana murtiitti dhiyaateera. Dhimmicha qorachaa kan jiru poolisiin Finfinnee hojiilee guyyoota beellama darban keessatti hojjetee abbaa seeratiif kan ibse yommuu ta'u yeroo beellamaa kennameef keessatti jecha ragaalee namoota 15 dabalataan walitti qabuun himeera. Waliigalattis lakkoofsi ragaalee namoota jechaa irraa fudhannee 28 ta'uun poolisiin mana murtii beeksiseera. Gama biraatiin ammoo dhaabbileen fayyaa miidhamtuun kan dura itti yaalamaa turte ragaalee sanada walitti qabuun himuudhaan ragaaleen kunneen irratti jecha xiinxalaa ogeeyyii fayyaa walitti qabuu fi akkasumas ragaaleen sanadaa fi kan namoota biroo walitti qabamuuf guyyoota beellamaa dabalataa akka kennuuf gaafateera. Kana malees bu'aan qorannoo afaa lafaa akkasumas bilbila miidhamtuu fi shakkamaa irratti taasifamuun waan hin qaqqabneef bu'aan qorannoo kunneen hanga argatutti guyyoonni dabalataa akka kennamuuf gaafateera. Abukaatoo weellisaa Andu'aalam Gosaa poolisii sababoota kanaan dura beellama yeroo itti gaafatame ammallee guyyoota dabalataa gaafachaa jira jechuun iyyatan. Kana malees qorannoon reeffaa taasifame miidhamtuun osoo lubbuun jirtu gamoorraa kuftee du'uu ishee agarsiisee malee ajjeefamtee gamoorraa darbatamuu ishee wanti agarsiisu hin jiru jechuun sababbiin maamilli isaa hidhaa taa'ee itti qoratamu akka hin jirre dubbatan. Barreeffamni yaadannoo guyyuu yookaan diyaarii miidhamtuun barreessitee argamuun kan himan abukaatoon weellisaa Andu'aalam miidhamtuun lubbuu ishee balleessuuf akka jettu erga maatii weellisichaaf akkasumas hiriyoota ishee barreessitee himatteerti jedhan. Dabalataan maamilli isaanii mirgi wabii eegameef yoo bahee ragaaleen dhaabbilee akka poolisii federaalaa fi tajaajila odeeffannoo fi tikkaa biyyaalessaa jiran balleessuu dandeettii waan hin qabnee fi mirgi wabii akka eegamuuf gaafataniiru. Gama biraatiin namoota fi miidiyaaleen oduu sobaa tamsaasan jedhan kan komataman abukaatoon shakkamaan qaamoleen kunneen wanta dhadhacha irratti hin dubbatamne gabaasaniiru jedhan. Odeeffannoon weellisichaa mirgi wabii eegamee fi konsertii muuziqaa hayaa dhiyeessu jechuun akka ta'e himaniiru. Manni murtichaas odeeffannoon kun falmii dhadhacha irratti kan hin dubbatamne ta'uun akka mirkaneessuuf gaafataniiru. Manni murtichaa gama isaaniitiin miidiyaaleen falmii bitaa fi mirgaa madaalawaa ta'een gabaasuun alatti odeeffannoowwan sobaa fi madaalawaa hin taane tamsa'aniiru akka of qusatan akeekkachiiseera. Dhumarrattis manni murtii gaafii beellamaa yeroo poolisiin gaafatee fi falmii abukaatoo qorachuun ajaja kennuun kibxa xaboruu bitootessa 30 bara 2017 beellama qabateera. Jalqabarraa kaasanii hamma ammaatti waan dhaggeeffattaniif kabaji keessan guddaadha. Horaa bulaa deebanaa.